كارا نما دورجا خيرين وني ربي نتنما أججون دنو هم تورا نما دورجتي صومنا قفامتي الرافك الرجل صومنا هاتو ملئ الرمو صومني صدا ربي شوف الرمر كنيس هجيرة زكارة صلاة إبادة خانرة صومني خراه الدودان صدا ربي مر كنيسة خدرا صومني أكون نبي عليه الصلاة والسلام دبتتي جنة غاتشنا يجون شهوة همتو أدادات الرا بديلي أدادات الرا غاتشنا سيتا سيلور جيجو مي أتو فلالي غافا صومنا قبدو في غافا صومنا قبني إجيتي يرو أكا من رجال لك فهمتون قري خيرو أكا من رجال لك فهمان الرمني خيرو أكا من رجال لك فهمان يرو خمي هم تورا إرك أبا ما الرمني خي يرو صومنا قبدو يجو يرو صومنا خيستي هدو بدين نماني تكاتي مالي في جنان صومني قامنا ما خنا ديغا قامنا ما خيسا أو خنا مد ديغا قام خيسا أو خنا نتك كيس الشيطاني bakka qaama namaarraa dhiini keessa yaa'u hunda keessa yaa'a gaafa nyaatin dhiini nyaata dhugaatiirraa argama hogguu nyaatee quufee namni akkuma beeladaatti badiilee adda addaatirraa if qabuu dadhaba afaanii namtuu dubbachuu ijaa namtuu laaluu gurraa namtuu dhaggeeffachuu qaama namtuu dalaguu gaafa nyaatee quufee irra gallakkifamaadha namni gaafa immoo beela qabu irra tiifamaadha irra if qabuu danda'e jechuudha ammas akkasuma sadaffaarratti akkaataan itti soomanni sodaa rabbii mirkaneessu soomara keessa namni waajibaata salaata shan sirri salaata yeroo saarra salaata jama'aan salaata kanarra dabree taraawiya salaata sunnaa qur'aana qara'uu du'aayii godhachuu sadaqachuu zikrii heddummeessuu wanni khayri ja'an hundi sodaa rabbii jechuun beeku uuma lama uuma rabbiin itti nama ajaje dalaguu fi waan rabbiin irraa nama dhoorgarraa dhoorgamu sodaa rabbii jechuun kuni yeroo soomana qaban irra heddummaata jechuudha kanaaf soomanni sodaa rabbii fida jechuudha afraffaarratti akkaataan itti soomanni sodaa rabbii fidu soomanni sodaa rabbii irratti nama geessu soomanni haraam dhiisuu irratti nama geessa lubbuu teetana sii leenjisa rabbii eeggachuu irratti if eeguu irratti hamtuu irraa if dhorkuu irratti if leenjisuu irratti inumaa yeroo soomanaa keessaa namni fedhii isaa hunda ni hinjifata shahawaa lubbuudhaa hunda feffeetee lubbuu hunda ni hinjifata haraam dubbachuurraa haraam dhaggeeffachuurraa haraam laaluurraa hedduu if qabuu danda'a ragaan kanaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaa ma'shara shabaab man istataa'a minkum ulbaa'ata falyatazawwaj yaa jammaa dargaggeeyyii yookaan shamarran namni fuudha dandee takkaa heeruma dandee xaaxaa fuudhaa heerumaa namni dandee haa fuudhuu jeeti fa'in lam yastati' yoon dandeeyin waman lam yastati' fa'aleehi bisawm soomana haa qabatu fa'innahu lahu wujaa soomanni akka nama sangoomeetti hamtuu irraa isa dhoorka badiilee adda addaa irraa dhoorgamuu irratti soomanni isa gargaaraa jee dubbate asirraa wanni fudhannu soomanni hamtuu irraa si dhoorka soomanni khayrii si dalaysiisa soomanni khayrii dalaguu si laaffisa soomanni hamtuu irraa if qabu si laaffisaa sodaa rabbiiti jechuun sani sooma jechuun hiikummaan isaatu if qabuudha if qabu as-sawm lughatan al-imsaak lubbuu teetana qabu ruuhee tee qabu aqlii tee qabu qaama kee qabu ruuhee tee qabu aqlii tee waan feffeetee adda addaatirraa qabu qaama kee waan soomana nama fursiisa nyaata haa ta'u dhugaatii haa ta'u badiilee adda addaa dalaguu haa ta'u if qabuudha akkatti soomanni sodaa rabbii mirkaneessa gama biraatiin soomanni namatti beekuudhaaf dirree leenjiiti bakka itti leenji'an waan leenji'aniin tababbarkaa jechuudha ispoortii akka ispoortiitti yeroo hedduu namni amala badaa qabu haraaraa haa ta'u aara akka malee haa ta'u nama arrabsuu haa ta'u haqa namaa fiiguu haa ta'u wahuma hamtu ja'an hundarraa if qabuu irratti leenjisii ta'a soomanni fakkeenyaaf namni sijaaraa dhugu yoo sijaaraa dhiisuu fedhe wanni sijaaraa dhiisuu irratti isa gargaaru soomana namni sa'aa 10 ganama halkan sa'aa 10 irraa qabee hanga aduun dhiitee sa'aa 12tti if qabu yoo danda'e osoo nyaanne osoo dhuyne taa'uu danda'u akkasumatti halkanis waan hin taane amala fokkotaa amala maqaa isa balleessu
amala isa arrabsu amala nama biratti isa xiqqeessu amala ilma namaatiif rabbi biratti hin jaalatamne irraa if qabuu sirriitti danda'a jechuudha. Akkana jechuun soomanni dirree leenjiiti, madrasaadha, yuunivarsiitiidha, bakka leenjiiti, bakka itti leenjifaman, bakka itti baratan, akka dirree ispoortiiti jechuudha. Gama biraatiin obsuu irratti waan ulfaataa baadhachuu irratti fakkeenyaaf nama sa'a takka takkatti sa'a lama lamatti sijaaraa aarsu sa'a 12 sa'a 14 guunii fi sijaaraa san irraa if qabee sa'a khurna hafte irraa if qabuu ni danda'e jechuudha. Waan silaa ulfaataa baadhachuu irratti wal gargaaruu irratti walii rahmata godhuu irratti obbolummaa irratti tokkummaa irratti hedduu leenjii namaa ta'a. Yoon keessa isinii gabbu'ee isin garsiise fakkeenyaaf tokkummaa irratti walqixxummaa irratti kittinii nama leenjisu. Dureessinis hiyyeessinis sa'a takka nyaatarraa if qabeeti sa'uma takka nyaata deebi abbaa bishaan dhuguu fi abbaa aannan dhugu jidduu abbaa nyaatarraa olii nyaatuu fi abbaa nyaatarraa gadii nyaatu jidduu jechuudha. Akkasuma yeroon soomanatti hidhan yeroon soomana hiikan sa'a takka ta'uun waan tokkummaa nama barsiisaati. Kana jechuun baatii ramadaanaa baatii guddoodhaa baatii kabajaati baatii jijjiiramaati baatii haara galfiiti baatii fayyaati baatii keessatti namni hiree hin deebine fursaa amatatti malee hin deebine keessatti argatu jechuudha. Baatii tana keessatti keessaa'u dargaggeessi manguddoonis namni fayyaa qabu cufti ilmi namaa hundinuu hireedhaa baatii tana keessatti itti fayyadamuu ni danda'a. Amala hamaa hundarraa if qabuu danda'u asumaan dhiisuu namni ibaadaan fardeessine soomana kana keessa waggaa shayxaanni warri nama ajaju sun irraa hidhame masgiida dhaquun isaaf laafa ibaadaa godhuun isaaf laafa quraana qara'uun isaaf laafa itti leenjii ji'a 11 jechuudha. Amanni ji'a 12 ji'a 12 saniif jiini tokkichaan kun ji'a keessatti waggaa ji'a 11chaaf leenjii fudhatan jechuudha. Kanaaf ramadaanni akka gargaarsaatinuuf amala hamaa dhiisuu irratti nama arrabsuu dhiisuu irratti akkatti nama arrabsuu nama dhiisisu nabiin alayhi salaatu wassalaam namni tokko si soomana qabu yoo dhufee si arrabse fa insaabahu ahad namni tokko si arrabse faqul inni saa'im an soomanaan qaba jirraa if qabi deebisaan kenniniif hin arrabsin wajji walin lolin si soomana qabu namni si arrabse an soomanaan qaba itti biraa deemta akka yeroo biraatiifis amala gaarii kasii if qabuu san irraa barta jechuudha. If qabuu san irra leenjifamte jechuudha. Kanaaf soomanni dargaggeessinis dulloomuuf ta'a namni fayyaa qabuus dhukkubsatuuf ta'a namni humna qabuus humna san dhabuuf ta'a osoo humna isaas hin dhabne yeroo keessatti namni fayyadatu yeroo keessatti namni leenjii fudhatu yeroo keessatti namni barnoota ji'a 11f isa ga'u keessa fudhatu jechuudha. Gama biraatiin ramadaanni akkuma dirree leenjiitii jennetti ramadaanni akkuma sodaa rabbii nama leenjisee jennetti ramadaanni akka hamtuurraa fi qabuu irratti nama leenjisa jennetti ramadaanni waan rabbiin qopheesseen hedduu qaba. Waan rabbiin nuun badhaaseen hedduu of keessaa qaba. Akka fakkeenyaatti khayrii hedduu jira ta'e isa keessatti dalagan. Khayrii baatiilee biraa keessatti hin argamne. Fakkeenyaaf ji'a ramadaanaa keessaa man faxxara saa'iman kaana lahu mislu ajrii غير أنه لا ينقص من أجر السائم شيئا. نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكنجي نمني نما صومنا أبو تكو فرسيسي تمرا ناتو بشاني ناتو أفترا ناتا ناتشسو ناتو سائمي نما صومنا أبو تكو نمني فرسيسي غلطة نما صومنا أولي سني وجين كتير أرغتا جي نمشيو صومن فرسيت أكا نما غياشان صومنيتي يجو أجرين كي garuu bakka tanatti wanni hubachuu qabdan namni si fursiisuun namicha soomanaa dhoole sanirraa ajiri isaa waa takka duraan hir'isu qasaatis guutu ka fursiise immoo qixa namicha saniiti galata argata jechuudha. Yeroo biraa keessa khayriin akkanaa ni jira oomishni akkanaa ni jira ibaadaan namni dalagu hundi baatii ramadaanaa keessa dachaadha taati. Fakkeenyaaf nabiin alayhi salaatu wassalaam umratun fi ramadaan ta'dilu hajjatan ma'i umraan baatii ramadaanaa keessa godhan umraan sunnaadha. Galannisi hajjii ani keessa jiru wajji wal qixaje hajjiin an as gora achi gora akkana dalaga waan akkana dhiisa akkana deema jee nama ajaju sanii wajjin ajiriin umraa ji'a ramadaanaa keessa godhamtuutii fi ajiriin hajjii anaa wajjin godhamte wal qixaa
akkana jechuun ramadaana keessa khayriin dalagan hundinuu sunnaan asirraa fudhatanii ulamaa'iin sunnaan